Tole akkam nagaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung har'a kan isin agarsiisu akkuma kaleessa beeksisa irratti isiniif ibsuuf yaaletti akkaataa lakkoofsa WhatsApp keessanii gara linkiitti jijjiiruu dandeessan yookaan immoo gara barreeffamatti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Egaa faayidaa isaallee ibsuuf yaaleen ture. Tokkoffaa fakkeenyaaf nama WhatsAppiin dubbisuu barbaadu tokko osoo lakkoofsa isaa save hin goone dubbisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp irratti nama tokko dubbisuudhaaf lakkoofsa isaa save godhuu qabna jechuudha. Yookaan immoo garee tokko keessa jiraachuu qabna jechuudha. Kanaan ala osoo lakkoofsa save hin goone osoo garee keessa hin jiraanne nama barbaanne osoo lakkoofsa isaa save hin goone dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni biraan immoo namoota lakkoofsa WhatsApp keenya nu gaafatanitti linkii yookaan barreeffama gabaabduu tan achitti erguu dandeenya jechuudha. Isaan yogguu irratti tuqan kallattiidhaan gara WhatsApp keenyatti isaan fide jechuudha. Bakka garaagarattis post gochuu dandeenya. Fakkeenya Facebook irratti lakkoofsa keenya post godhuu yoo feene linkuma tana Facebook irratti post goona. Namoonni yogguu linkii irratti tuqan kallattiidhaan gara WhatsApp keenyatti isaan fide jechuudha. Nuuf barreessuu danda'u jechuudha. Gana lakkoofsa copy godhatanii save godhatanii isaan hin barbaachisu jechuudha. Egaa waan baay'ee mishaadha. Irraa fayyadamtu jeetiin yaada. Barnoota gaariin isiniif hawwa. Egaan hordoftoota keenya lakkoofsa keessanis tahee lakkoofsa hiriyoota keessanii lakkoofsuma nama barbaadanii bifa linkiitti jijjiiruuf appilikeeshina tokkollee isin hin barbaachisu. Baay'ee salphaadha. Linkii amma asitti argaa jirtan kana qofa isin barbaachisa jechuudha. Linkii kana qabaananu lakkoofsa keessanis tahee kan nama barbaadanii bifa linkiitti jijjiiruu dandeessu yookaan bifa barruutti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaaf linkii tana YouTube irratti descriptionii viidiyoo tana jalaan isiniif kaaha yookaan immoo commenti jalqabaa irraan isiniif kaaha jechuudha. Achirraa linkii kana copy godhatanii of biratti bakka nootii itti qabatanis ta'e bakkuma barbaadanitti save godhatanii kaawwattu jechuudha. San booda yogguu lakkoofsa keessaniif linkii godhuu barbaaddan maal gootanii barruu kana dhuma isaa irratti jalqaba osoo hin taane dhuma irratti lakkoofsa keessan dabaltu jechuudha. Fakkeenyaaf warri Itoophiyaa keessa jirtan 2 5 1 9 bifa kanaan jechuudha. 2 5 1 9 jettaniiti lakkoofsa keessan itti dabaltu jechuudha. Asirratti wanti isinitti himu jalqaba irratti lakkoofsuma biyya kamuu yogguu galchitan duwwaa yookaan pilaasii fuuldura jirtu san galchuun isinirraa hin eegamu jechuudha. Bifa amma isin barreesse kanaan fakkeenya kanarraa ilaaltanii barreessu. Fakkeenyaaf warroonni Keeniyaa keessa jirtan 2 5 4 jettanii barreessitu jechuudha. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan 9 6 6 5 jettanii haala kanaan lakkoofsa keessan itti dabaltanii xumurtu jechuudha. Warroonni biyya biraa keessa jirtaniif fakkeenyuma kanaan jechuudha. Lakkoofsuma keessan bantuu yookaan koodii biyya sanii wajjin galchuudha qabdu garuu jalqaba irratti pilaasii jirtu san yookaan duwwaa san biraan dhiisuudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma asirratti lakkoofsa kiyya barreessetiin isin agarsiise jechuudha. 2 5 1 9 Egaan hordoftoota keenya ifa lakkoofsa keessan bifa amma argaa jirtan kanaan barreessitanii booda yookaan lakkoofsa barbaadan ifa bifa kanaan asitti barruu san biratti dabaltanii booda wanni isinirraa eegamu barruutti tana copy godhachuu qofa jechuudha. Guutuu ishiidha copy godhatanii bakka barbaadan deemtanii post gochuu dandeessu yookaan nama barbaadaniif erguu dandeessu jechuudha. Namni sun yogguu linkii tana irratti tuqe kallattiidhaan gara WhatsApp keessanii dhufe isiniif barreessuu danda'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya karaan baay'ee salphaadha. Sirriitti isiniif gala jedheetiin yaada jechuudha. Akkasuma inni biraan immoo lakkoofsa WhatsApp kan amma fayyadamtan kana ofuma keessanii ofitti barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isiniin agarsiisa.
Egaan hordoftoota keenya bakki amma isin argaa jirtan kun lakkoofsi amma asirratti agartan kun lakkoofsuma kiyya kana jechuudha. Kan amma ani WhatsApp ittiin fayyadamaa jiru isuma kana jechuudha. Fedhe itti erguudhaan danda'a jechuudha. Haala kanaan anumatti dhufutti jira jechuudha. Isiniif galee lakkoofsichi kiyyuma ofumatti barreessuun jira jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaadetti wanta garaagaraa barruu garaagaraa fi wantoota adda addaa yoo qabachuu barbaadan asumatti ofumaa keessanii ofitti ergaalee qabachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya dhumarratti kan isin agarsiisu liinkiin amma argaa jirtan kun xiqqoo ni dheerata jechuudha. Sarara lama bira fixa. Akkamitti liinkii kana gabaabsina kan jedhu isin agarsiisa. Liinkii kana gabaabsuun baay'ee salphaadha. Egaa lakkoofsa namaa biratti dabalatanii xumurtanii booda wanni isinirraa eegamu lakkoofsuma namaa sanii wajjin liinkicha koppii godhachuudha. Egaa koppii godhatanii booda gara Google Chrome seentu jechuudha. Google Chrome seentaniiti Google Chrome efa seentanii booda bakka searchii kanatti bit.ly yookaan bit.ly jettanii bifa ammasitti argaa jirtan kana barreessanii search gootu jechuudha. San booda bakka kana isin fida fuula kana irratti kan isin jedhu paste a link to shorten it jedha. Bakka qullaa kanatti jechuudha. Sakandii tokko gadi qabdaniiti mallattoo paste jettu yogguu isinii baate ishii tuqtu jechuudha. Kallattii maal liinkii dheeraa san asitti isiniif gabaabsee isinii fidee jira jechuudha. Isin kan godhuu qabdan amma koppii kan jedhu kana tuqxaniiti koppii godhattu jechuudha. Amma egaa liinkii sun koppii isiniif tahee jira jechuudha. WhatsApp keessa seentaniitis yaa ta'u liinkii san bifa kanaan erguu dandeessu jechuudha. Yogguu namoonni dhufanii liinkicha irratti tuqan kallattiin gara WhatsApp nama saniitii isin naqa jechuudha. Haala kanaani baay'ee karaan isaa bareeda. Akkasuma liinkicha ammoo yoo barbaadan jechuudha koppii godhatanii Facebook irratti post gochuu dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni guyyaa har'aaf isiniif qopheessine kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kanas hiriyoota keessaniif share akka gootan isin gaafadha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo share godhuudhaaf karaa salphaadha. Viidiyoo kana daawunlood gochuun isinirraa hin eegamu jechuudha. Viidiyoo amma daawwataa jirtan kana jalatti mallattoon share jettu ni jirti. Ishii san irratti tuqxaniiti san booda appilikeeshinoota amma argaa jirtan kana keessaa kan barbaadan filattu jechuudha. Kan barbaadan filattanii share gochuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan immoo koppii link kan jedhu ni jira waan ta'eef isa irratti tuquudhaan koppii gootanii bakka barbaadan deebitanii paste gochuudhaan raabsuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan yoo raabsitan hiriyoonni keessanis irraa fayyadamu, namoonni hin beeknes dhufanii irraa fayyadamuu ta'u jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatooma. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan turaan isiniin jedha.